namni wareegamaa yookaanuu shahidee lubbuun jiru kan dachiirra qaamaan deemu yoo laaluu fedhe gara Xalhaa bin Ubaydillaahi haa laaluu jee rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Dhihaadhu gara nama duula Uhud keessatti lubbuu isaa Nabi Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam gumaacheetti. Dhihaadhu gara wareegamaa yookaanuu shahidee lubbuun jiru osoo warra jannataa tahuu isaa beekuu lafarra miilaan deemu. Xalhaa bin Ubaydillaah islaamahuu isaatiin duratti biyya Basraa hojii daldalaatiif namoota umriin isa caalan wajjiin deeme. Namticha beekaa kitaaba Tawraatii fi Injiil ta'e tokko magaalaaf dhufetti mee eenyu namni Makkaa dhufe je'ee lallabee ummata Makkaa gaafatu agare. Xalhaanis sababa ummata wajjiin dhufan dura jiruuf namtichatti siqee akka isa tahe itti hime. Yeroo kana namtichinis Nabiyyiin Ahmad jaamu ergamee Makkatti je'ee isa gaafate. Xalhaanis Ahmad ka Makkate addaan baruuf isa gaafate. Ahmad binu Abdullah binu Abdulmuttalib akka ta'ee fi baatiin inni itti ergamu akka gahe itti hime. Dhumarratti nabiyyi kana jala deemuun siif gaariidha. Ummanni Makkaa biyyarraa isa baasee booda biyya mukaa fi timira heddummaattutti gala. Je'eenii mallattoo nabiyyicha ergamuu himeef. Xalhaan dubbii kana akkuma dhagaheen waan dhufeef itti dhiisee farda isaa yaabbatee gara Makkaatti deebi'e. Xalhaa bin Ubaydillaah eega biyyaa bahee waan tureef akkuma Makka gaheen waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafate. Akka Nabi Muhammad annabiyyiidheefin jechuu eegaleefi Abaabakris nagayni Rabbii irra haa jiraatu akka isa dhugoomse itti himan. Yeruma kana gara Abaabakritti deemee waan isa mudate itti hime. Abaabakris waan Xalhaan odeesseef kana akkuma dhaggeeffateen fuudhee gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geesse. Xalhaan waan kana hunda akkuma nabiyyiif sallallahu alaihi wasallam odeesseen islaamummaa qeebale. Akkuma islaamahuu isaa dhagaheen abbeeraan isaa Nawfil bin Kuwaylid yookaanuu maqaan isaa Asad Qureeshiitiin kan beekamu. Abaabakrii fi Xalhaa walitti hidhee warra jaahiloota Makkaa kan nama dararanitti kanne. Sababa kanarraa kan ka'e walitti qindeeffamoo jaaman Xalhaa fi Abaabakriin. Xalhaan bin Ubaydillaah warroota lola Uhud keessatti hirmaatan keessaa isa irra gootaati. Aayishaa irraa akka odeeffametti abbaan isii Abubakar duullee yookaanuu lolli Uhud kan Xalhaa bin Ubaydillaah qofa ja'an. Guyyaa duula Uhud yookaanuu lola Uhud qaama isaa guutuu waraanamee hanga qaamni saalaa kiyyallee nan hafne ja'e Xalhaan hoggaa dubbatu. Rabbiin rahmata isaaf haa godhu. Xalhaa bin Ubaydillaah goota dirree arjummaa fi dirree duula gootaa qalbiin isaa sodaa Rabbiitiif qofa cabxeedha. Xalhaan goota lubbuu fi qabeenya isaa nabii Rabbiitii fi sallallahu alaihi wasallam diin islaamaatiif wareegeedha.